Nagaa Waaqayyoo bakkaa fi haala isin keessa jirtaniif jiraattanitti isiniif haa baay'atu. Maatii Astuun Dagiyyaa YouTube hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa godha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa nagaatti nu eegi maqaan isaa eebbifamu jecha viidiyoo gabaabduu isiniif hojjedha jedheetan dhufe. Innis utuu nagaa isiniif hin dhaaminii gara biyyaan deemu jedheeni gara biyyaa galuuf jirranii anaa fi kiyyaanii. Waaqayyo nu gargaaree nu eegee tiksee gara biyya keenyaatti gara maatii keenyaatti guyyaa galmaata keenyaatti Waaqayyo nu ga'ee Waaqayyo isa kanaan nu ga'ee Waaqayyo haa eebbifamu. Maatiin keenyas immoo nagaatti utuu isiniin jedheen deemu jedheetanii dhufeeni wal jalaa babbannee jirra. Sababii galmaataaf biizii taane kanatti viidiyoo hojjechuu dinnee nagaan nu turaa. Waaqayyo gooftaan si wajjiniin haa ta'u. Obboloota koo hundumti keessanuu Waaqayyo gooftaan nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti deebisee isin haa galchu. Qaama guutuu sammuu nagaa Waaqayyo gooftaan deebisee isin haa galchu. Sammuu nagaaf qaama guutuudhaan yeroo galan biyya ormaatii gara biyya ofiitti wanta guddaadhaani dhaloonni baay'een lafa kanatti maraatii kan galee jira. Lubbuun isaa bahee kan galee jira. Garuu Waaqayyo yoo nama eegee yoo nama tikseedha kan nagaadhaan galanii akkuma Waaqayyo nu'iif guyyaa fideetti isiniifis guyyaa haa fidu jenna. Wal jalaan bannu yeroo biyya galles immoo nu jajjabeessaa. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan asumas subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Warreen maatii keenya turtan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedhee jaalalaaf kabaja isin gaafadha. Karaa gaarii isiniif haa ta'u jedha Waaqayyoon nu kadhadhaa isiniin jenna. Har'a gargaraa deemnaanii nagaa nu turaa. Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Wal jalaan bannu yeroo biyyatti galles Waaqayyo haala nu mijeesse. Walitti hin deebinaa. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Waaqayyo isin haa eegu. Nagaan naa turaa. Baay baay. Bareechitiin naa dhufti kiyyaan laala. Waan galgalaati. Bareeda. Faashinii isin beetti moolaadha. Mana mataa banadhu na beetti galte. Yoo doolaara walitti na qabda. YouTube si Miireessi keessa. argaa beeku. Sittiin baqaqsanii isa keessa. Danii kiyya ganaa muna xarsiti. Nan qalladee guddadhu naa jira. Tuuta erga. Silukkubi. Aadaa waaqash. Silukkubi jedhu. Akkasii qabbanaa wanta nama dhadhalamanii. Kiyyaadhaan hadhaa ishiin immoo naa dhufti. Tara tara kututturii malee naa. ishiin natti kututturii malee maaliif meeru hiikatee meelatti hin ciccitu miti. Ciccitu illee egaa jireenyuun bishaan tiyyuu ciccisiisa. Na dhukkubu garuu. Bakka. Quxurii nana adda konfidensii naa kenna. Nan jaaladha. Ani garuu kututturii hidhaachuu baay'ee isaan jaaladhu. Yeroo fixa inni hiikan fa'i. Ani jedhu isaan lukki isaanii bakka. Yeroo irratti bartee mataa dhabu meeruu natti. Gara harmee koo keessatti. Anuma irratti bartee mataa dhabu ishiinuma naadhaas. Daa'ima irraa kaasee hanga irratti ishiin naadha. Anuma irratti bartee si akkasi. Bataanaa goote bareechite. Nagaa Waaqayyoo bakkaa fi haala isin keessa jirtaniif jiraattanitti isiniif haa baay'atu. Maatii Astuun Dagiyyaa YouTube hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa godha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u. Gooftaa nagaatti nu eegi maqaan isaa eebbifamu jecha viidiyoo gabaabduu isiniif hojjedha jedheetan dhufe. Innis utuu nagaa isiniif hin dhaaminii gara biyyaan deemu jedheeni gara biyyaa galuuf jirranii anaa fi kiyyaanii. Waaqayyo nu gargaaree nu eegee tiksee gara biyya keenyaatti gara maatii keenyaatti guyyaa galmaata keenyaatti Waaqayyo nu ga'ee Waaqayyo isa kanaan nu ga'ee Waaqayyo haa eebbifamu. Maatiin keenyas immoo nagaatti utuu isiniin jedheen deemu jedheetanii dhufeeni wal jalaa babbannee jirra. Sababii galmaataaf biizii taane kanatti viidiyoo hojjechuu dinnee
nagaan nu turaa. Waaqayyo gooftaan si wajjiniin haa ta'u. Obboloota koo hundumti keessanuu Waaqayyo gooftaan nagaan biyya keessanitti maatii keessanitti deebisee isin haa galchu. Qaama guutuu sammuu nagaa Waaqayyo gooftaan deebisee isin haa galchu. Sammuu nagaaf qaama guutuudhaan yeroo galan biyya ormaatii gara biyya ofiitti wanta guddaadhaani. Dhaloonni baay'een lafa kanatti maraatii kan galee jira. Lubbuun isaa bahee kan galee jira. Garuu Waaqayyo yoo nama eege yoo nama tikseedha kan nagaadhaan galanii. Akkuma Waaqayyo nu'iif guyyaa fidetti isiniifis guyyaa haa fidu jenna. Wal jalaan bannu yeroo biyya galles immoo nu jajjabeessaa. Warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan asumas subscribe gochuun maatii nuuf ta'a. Warreen maatii keenya turtan immoo like share gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedhee jaalalaaf kabaja isin gaafadha. Karaa gaarii isiniif haa ta'u jedha Waaqayyoon nu kadhadhaa isiniin jenna. Har'a galgala deemnaanii nagaan nu turaa. Waaqayyo si wajjiniin haa ta'u. Wal jalaan bannu yeroo biyyatti galles Waaqayyo haala nu mijeesse. Walitti hin deebinaa. Baay'ee isin jaalannaa. Baay'ee isin kabajnaa. Waaqayyo isin haa eegu. Nagaan naa turaa. Bye bye.